Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota Walloo Miidiyaa Neetwork. Lola shororkeessitoonni naannoo Amaaraa Oromoo Walloo irratti bananiin lubbuun nama hedduu du'aan darbee jira. Kanneen madaahanis ni jiru. Akkasuma qabeenyi hedduun barbadaa'ee jira. Kanneen madaahanii fi kanneen du'aan darban kan qindeessee sin biraan ga'e naatoo Wallooti. Lola shororkeessitoonni naannoo Amaaraa Oromoo Walloo irratti bananiin namoota wareegamanii fi kan madaahan maqaa isaanii kan armaan gadiiti. Wareegamtoota Oromoo Walloo: 1. Aliyyi Huseen Jaddee, 2. Ammee Aliyyi Abdallaa, 3. Ahmaduu Muhammad Haajii, 4. Muusaa Muhammad Xinnaa, 5. Umar Ali Adamshaa, 6. Aliyyi Muhammad Haajii, 7. Muhammad Ammishaa, 8. Ali Hassan Sheekii, 9. Adamee Ali Adamee, 10. Aminuu Ahmed Hassan, 11. Ali Heedaroo, 12. Muhammad Ahmad. Kunneen warreen wareegamanidha. Kanneen madaahan: 1. Arbiyyee Shabboo, 2. Adam Umarshaa, 3. Adam Ali, 4. Muhammad Hassan Haji, 5. Hussein Ali Muhammad, 6. Ahmad Abdallah, 7. Ali Abdallah Adam, 8. Muhammad Aman Jalalle, 9. Hussein Muhammad Umar, 10. Ahmad Abdallo Bilaatay, 11. Hussein Awwalu, 12. Ali Muhammad Umar, 13. Ali Ahmad Umar, 14. Abdallah Hassan, 15. Ahmad Muhammad Ahmad, 16. Muhammad Ali Bulle, 17. Adam Hassan Ali. Walumaa galatti lola shororkeessitoonni naannoo Amaaraa torban kana keessa Oromoo Walloo irratti bananii kanneen du'anii fi kanneen wareegaman kana fakkaata. Namoonni 12 yoo wareegaman, namoonni 17 immoo madaahanii jiru. Kanneen madaahanis kana olillee tahuu danda'a. Sababni isaatis bakkoota tokko tokkorraa odeeffannoo bifa sirrii ta'een argachuu hin dandeenye waan ta'eef warreen nurraa wareegaman hunda Rabbiin warra jannataa haa taasisu. Kanneen nurraa madaahan Rabbiin nuuf haa fayyisu. Kan hafaniif jajjabina hawwina. Egaa kabajamtoota hordoftoota Walloo Miidiyaa Neetwork, qophiin keenya kan haga ammaa dhaggeeffatanii haga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan jiraadha.